Jawwe amma doktorri feekiin dhufee bilisummaa nuu kennu doktorri dhugaa nu haga bronfatu. Kanarratti waliif galla. Kan barate kan PhD qabuyyuu nu qalee nu ajjeesaa jira jennaan wallaalaan kun immoo akkam nu godhuudhaaf deemtaati. Nama maqaa isaa spellingiidhaan guutee barreessuu hin dandeenye nama doktorri DR qofa fayyadamu doktora qubee guutuudhaan barreessi yoo jette fuulleemi barreessuu hin dandeenye doktor jettee yaamta. Kufiinsi siyaasaa hamaan kun maaltu sirratti geessisi? Dha'icha akkamitti dhee gurbaan baan kun? Abiyyi rukuttaa akkamitti rukutee akkasitti qalbii sileessaa fuudhee gurbaa? Maal nama jabaan turreeti? Uy maal taate jawwee? Hin kufteem. Akka nama immoonee siisteemiin isaa rukutame dhukkuba zamanaawwiidhaan akka sanatti gaccobaa deemaa taa'u. Gaafa duraa maal jetti? Oromia out of Ethiopia. Waa xiqqoo si bareeddudha kun jenneetuma dhiifnee si gargaaraa turre. Boodi deebitee dhuftee stop all Ethiopian people stop together jette. Steppii takka deemee jira jennee las go jennee harkasii jiru kun. Deebitee dhuftee amma maal galte? Bareentummaa. Bareentummaa masana yoo hin guutanne. Bareentummaa jechuun maal hin beektanii? Ilmaan Oromoo kun lama jira. Booranaa fi Bareentoodha. Warra bareentummaa kana qofa qabatee deemaa jira. Gaafa Wallaggi gubatu waan dubbanne, gaafa Shawaan gubatu waan dubbanne, gaafa Iluu Baabooritti ijoollee uumanii dhumatu waan dubbanne, gaafa Jimmatti Baraa Gibee keessatti shiftaa nama qabu waan dubbanne, Harargeetiif Arsii kanarratti amma Harargeef Arsii dammaskachuudha jedhee itti ka'e. Waan ajaa'ibaa sitti maal dhaggeeffadha. Waan ajaa'ibaa. Gaangistarri Abiyyiitii fi gaangistarri Jawaarii ijaarratee miidiyaarra deemaa jiru kun yoo wal bira qabne gaangistarri Abiyyi siyaasa illee ni beeka kaabinee jechuudha. Barumsa illee ni qaban. Gaangistarri Jawaar kun zeeroodha waa hundaan. Haadha nama arrabsuu malee waa takkan zeeroodha. Deemee siyaasni jedhaa haadha ta'e salii ta'a. Arguu teessan. Hagam takka dirree siyaasaa miidiyaadhuma irratti dubbisan. Amma ijoollee Arsiitiif ijoollee Harargee malee namni biraa jira keessa hin jiru. Hamzaan nama isaa tokko falgalcha. Caffee Oromiyaa yoo dhattee fudhatte caffee Oromiyaa keessa Oromoo kutaa tokko jira. Irra kaabinee isa kana Abiyyi kanatu iyyuu dirree siyaasaa bal'isaadha. Biddeenni nama quubsu eelee irratti beekama. Wiina wantaati. Kofiinsa hamaadha kun. Maa wallaala nama Kaslii, wallaala nama Hamzaa, maa Harargee ni qabdi, maa Wallagga ni qabaam, maa Shawaan ni qabaam, maa Jimma ni qabaam. Wallaala akkasii dhabne nuti baay'ee. Yoo beekaan dhuftes beekaan ni jira, yoo wallaalaan dhuftes wallaalaan ni jira. Kanan siin jechuu barbaada jawwee. Abdii sirraa qabna maa uftee, maa of duuba deebite. Utuu nuti akka Afrikaatti akka Itoophiyaatti seennu uftee bareentummaatti gad deebite. Oromoo bakka nama qooddee Oromoo tokko homsitee guddifte jennaan. Oromoon kutaan kurna tokko waliin dhufe Booranaaf Gujiin Maccaa Tuulamni ituu humbanni sikkoo mandoon bilisoomuu dadhabee keessaa baaftee sikkoo fi maddoo ituu fi humbanna afran qolloo waliif fiddee jira kana qofittiin bilisoomsaan kun dadhabiinsa keeti. Nothing dining your weakness. Oy, kan deeggaraa kan kennu yeroo dhiyeenya kana ammallee sin deeggaraa ammallee abdii sirraa qaba. Ijoollee kanallee fiduun kan gaariidha. Hawaasa dhaggeeffachuun gaariidha. Jarri kun akka horee hojii gaggeessaa akka xiinxalaatti dhiyaachuun qaban. Jarri kun akka hawaasummaatti dhiyaachuu qaban. Achi keessaa namni si fayyadu namni ati wajjin haasa'u haqa godhattu siraachi taphaa qofa. Fi Oromoo 360 kana namni kun nama kana lamman qofitti waliin yoo haasofti bareedudha. Amma fakkeenyaaf Mr. Hamzaa Ragifuran. Mr. Hamzaa Lalaama. Biyya bulchuu dhiisii, bilisummaa fiduu dhiisii, hooggansa dhiisii, qajeelfama seera wixnee mariiyyuun beeku. Kabajaan jiru nama kana silkii haasaa mariirra taa'e. Kun akka seera marii takkaatti kofiinsa hamaadha. Salphina hamaadha kun. Nama kanaaf kabajaa dhabuudha. Waan asii dubbatamaa jiru bira jiru ni yaadaan bakka biraa jira. Yookiin biizinasa, yookiin jireenyaa yookiin arrabsoo isaatti jira jechuudha. Kun kofiinsa hamaadha bara. Warri alagaasitti kolfa jechuudha. Akkamitti waan jawaaraataa jiru hin beeku ni bilbilaa ta'a. Abbaan fedhi milishaa fudhadhu namoota gandaa waa'ee gandaa waa takka haasaa nama 3-4 ta'anii yoo haasaa jiraatan bilbilan fayyadaman. Qoysiifin bilbilaa jiru yookaan hin cufu akka godhu. Nama 84 teessisee
kunumti kofiinsa ijoollee taphannaan daaran nama qabdi jedhan. Sigare. Hawaasa akkasii hoggansa akkasii amma Jawaar nama jabaadha. Abiyyis akkasuma nama jabaadha. Garuu kan biyya diigaa jiru kan nama jara hiriiru. Ati immoo jettee dhuftee wallaalaa qabattee dhufte. Wallaalaan biyya inni ijaaruun jiru biyya inni diigu malee baleessu. Dhugaa jirtu sitti mafrodha. Nama meeqa jira? Sanuu yeddu golan godhanne Oromiyaa. An akka Itoophiyaatti Amaararraas nama fiddee, Kaafaawurraas nama fiddee, Abaawurraas nama fiddee, warra Bosonaas fiddee, warra mootummaa keessaas fiddee waliin mari'ate jedhanii taa'ee ilaalaara malee wallaalota kana warra hirqamee saalaa waa'ee kitaabul jismii kaabuttaa minaaminii fiddee borcita siyaan jirre. Maal dadhabbii nama kana ga'u? Maal yaan nama kana ga'u? Hin baranneeti. Oromoon akkasii tumtee Oromandaan barumsa adda kuttee yuunivarsiitii dhiittee baate. Way rabbii